Nagaa fayyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irratti kun qophii dirree yaadaati. Qophii dirree yaadaa keenyaatiin haalli siyaasa Itoophiyaa eessaa garamitti deemaa haalonni yookaan immoo wantoonni rakkisoo kan dhibootaan maal faatu mul'ataa jechuudhaan hayyuu siyaasaa fi hoogganaa paartii kaafaa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa wajjin turtii taasifna. Anzalaalaan Boruuti bakka jirtanitti waliin turaasiniin jecha egaa Piroofeesar yeroo baay'ee sodaachisaadha. Koronaan waan manatti sin gashee jiru fakkaata. Akkamitti ilaaltu meeta tamsa'ina dhibee kanaa wajjin qabatee isinillee haala kamitti of eegaa jirtu sarara kaanu? Yaa hojii dhibeen beekamaadha. Hunda keenya egaa baay'ee keenya manatti galcheera. Akkuma jirtu egaa hojii keenyas yeroo baay'ee kan yuunivarsiitii yaa uumamumaa kompiitaraan hojjechuu yaalla. Intarneetiidhaani. Kan isaa kan dhaabbii keenya immoo tokko lamaan amma dandeenyetti hojjechuu yaalaa jirra. Akkuma baraatti hojjennaa jechuudha. Mee akka jaarmiyaa keessanitti keessaayyuu sochii ittisa dhibee kanaaf akkasuma hawaasni akka of dhowwuuf akkasumaatiin otoo mata duree yookaan immoo haasaa keenya kaarraatti hin darbiin dhaamsa qabattan. Egaa karaa tokko hunda caalaa sabni keenya amma akka laallutti galaa jira fakkaata dhibichi. Gara sabaattis gadi bu'aa waan jiru fakkaata. Hamma danda'ametti sabni warri ogeessi waan itti himan gorsa ogeessaa galgalaa guyyaa miidiyaa baay'eetti gubbaatti dubbachaa jiru. Tokko si darballee tokko irraan argatta. Gorsa kana hamma danda'ametti fudhatanii deemuu barbaachisaadha. Sabni keenya kana gubbaa nabsii ofii gubbaatti akka hin taanetti akka hin qoosne gorsa hunda caalaa gorsa warra ogeessaa kan akka fudhatuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Barri darbaa bara darbuu waadanii homaa miti jechuun waaqni nurraa deebisa jechuun waan tokko tokkoon duwwaa eeguudhaan waan ta'u miti wanti kun hamma danda'etti sabni keenya warra gorsituu kana warra ogeessi gorsa kennaa jiru kana hamma danda'ametti duukaa bu'uu barbaachisaa. Duukaa bu'uu hin taane immoo hojiirra oolchuu barbaachisaa. Hamma danda'ametti of eeguu barbaachisaa. Kana gubbaatti qoosuun hin barbaachisu jechuudha karaa sabaa. Tole gaa ta'u mee gara ijoo dubbii keenya kaarraatti darbinaati. Itoophiyaa keessatti akka beekamu keessumaayyuu immoo siyaasa Oromoo keessatti mormii yeroo dheeraadhaa booda jijjiiramoonni biyya kana keessatti hin dhufu jedhamee eegamaa ture. Keessumaayyuu rakkoon hawaasa Oromoodha kan yeroo dheeraa ture. Yeroo kana keessatti xiqqoo shillee haa ta'u furmaata argata yookaan immoo hammi tokko jijjiiramoonni ni dhufu jedhamee eegameeniin. Haa ta'uti wanti amma mul'ataa jiru iddoo garaa garaattis mormii akkasumas immoo dhiittaa mirga namummaa dhimmoonni adda addaa yookaan immoo sochiin siyaasa Oromoo ammallee gara duubaatti deebi'aa waan jiru fakkaatiin haala kana mee akkamitti ilaaltu sin? Egaa karaa koo muummichi ministeeraa innaa bara waggaa tokkoof walakkaa fuuldurafu akkasumatti fakkaatan aangootti dhufu. Nu wajjinuun biyyi kun garamitti deemtii attamitti deemtii maal gochuun nurra jira kana keessatti kan qooda fudhatee akkuma ECA jedhan sanatti galmaa warra Afrikaa kanatti gaafa innaa dubbannoo dhageessanii jiraatanii waan rakkoo biyya kanaa qabsoo biyya kanaa sochii biyya kanaa keessa waggaa 50 waan ture lafa kaa'uu yaaleen ture. Sana keessaas immoo attamitti gara fuulduraatti deemuu dandeenya tarkaanfanna isa jedhu sana kaasuu yaaleen ture. Muummichi ministeeraallee waan natti mufate fakkaataa gaaf sana. Garuu amma danda'etti gara fuulduraatti deemuudhaan maal barbaachisaa attamitti tarkaanfannaa waliigaltee biyyaa attamii barbaachisaa isa jedhu sana hamma humnaa immoo amma dandeenye abjuu waldha'u kana keessaa baanee attamitti abjuu waldha'u sana oo dandeenye gara tokkotti luuccessinee attamitti deemna oo dadhabne immoo attamitti waliigaltee biyyaa uumne biyya kanaa biyya bal'aa kanaa maal gooneetu siyaasa biyya kanaa gara fuulduraatti ceessuu dandeenya isa jedhu kaaseen ture. Amma argasi naan ilaalu irra jireessa gaafsan akkasitti kaasuun koo waan bayeessadha. Amaanaa fi akkana ilaalaa jirutti warri bilisiginnaa jedhanii warri badhaadhina jedhanii akka ta'utti akka laga nu ceessutti siyaasa biyya kanaa geggeessaan jiranii
yoo nama hirmachuus hin didanii hirmachiisuus hin didanii ofiis immoo akka ta'utti geggeessuu waan danda'an natti hin fakkaatanii kan ilaalutti jechuudha. Mee as keessatti namni hundiyyuu kan eegaa dura akkuma dura isiniin jedhee nagaa fi tasgabbiin akka ta'utti biyya kana keessatti ni dhufa jedhameetudha kan hin eegame. Gam kaaniin immoo sabaaf sablammoonni biyyattii wal kabajanii qixaan sirna dimookiraasii dhugaa diriiree muummichi ministeeraas gara jalqaba yeroo aangootti dhufan waadaawwan hedduudha kan isaan galanii isa keessaati sabaaf sablammoonni biyyattii nagaa fi jaalalaatti wajjin jiraatu nagaaf tasgabbiin immoo biyyattii keessatti ni dhufa jedhameetu kan eegamaniin. Mee rakkoo maaltu dhufeetudha tariitii iddoo garaa garaatti amma naannolee biyyattii iddoo garaa garaa Oromiyaa dabalatee Amaarattis akkasumas immoo naannoo Tigraayitti illee nagaaf tasgabbiin akka silaa hawaasni eegetti hin jiru darbee wal dhabdeen uumamaniin akka ogeessa siyaasaatti isin kana rakkoon kun maalirraa dhufe jechuu dandeessu? Alaa tokkoffaayi paartileen Adaawii jedhamu waggaa 27 biyya kan akka jeeqaa kan ture isadha. Achi keessaa naa bahu immoo bahuu nan ba'an immoo naa jedhu immoo taaddisoo kana jijjiirama kana naa jedhu immoo ofumaa ol baheetu natu jijjiirama kana geggeessaa jijjiirama kana laga ceesisa jedhutti deeman. Inni rakkoo lama fide. Tokkoffaa ofumaa walii galtee dhaban. Warri jijjiirama geggeessina jedhuu fi warri durii Adaawii ta'ee olaantummaan biyya kana chochoosaa ture geggeessaa ture wal tuffachuunis hin jiraata. Achumatti calqabe rakkichi jechuudha isa keessa jijjiirama kana attamitti geggeessina eessaan geenya attamitti hooggannaa eenyu wajjin hooggannaa walii galtee biyyaa attamitti uumuu dandeenya. Karoora akkasiin qaban isa warri faranjii rood maappii jettu kana otoo lafan keewwanne aangootti seenan. Warra aangootti seene immoo maal godhee tokko warra silaa duubatti deebi'aa jirus maal isaan goona seeru gubbaatti hiniinamoo maal goona seenan gubbaatti akka ta'utti sagantaa waan qaban natti hin fakkaatu. Isaan duubatti deebi'an sun immoo cal jedhanii aangoo dhabanii maal ta'anii tini ta'anii ijoollee kaleessa guddisan kana innaa isaan burraaqanii ta'anii ilaaluun barbaanne isaanis gaaffii ofii fudhatanii ba'anii. Isarra immoo guddaan rakkoo guddaan kanan argaa jiru olaantummaadhaanii warri qoodatti fudhatee jijjiirama kana fide immoo dhiibamutti deeman. Rakkoon lammaffaa immoo sana dhiibamutti deeman. Isaan dhiibutti deeme mootummaan innaa deemu immoo isaanis immoo eenyu wajjin dhiibamu warra olaantummaadhaan qabsoo kana siin ga'e dhiiga ofii gumaachee asiin ga'e qeerroo Oromoo fa'aa maal fa'aa kana qeerroo Oromoo fi qarree Oromoo dhiibutti deeman. Inni immoo dubbii fide. Warri kaleessa silaa qabsoo kana asiin ga'e dhiibameetu warri silaa magaalaa Finfinnees haa ta'u alaas haa ta'u maalis haa ta'u warri afaan Amaariffaati warri collee jedhan kun warri maalinni abshaala jedhamu warri abshaala jedhan kuni mootummaa marsanii muummicha ministeeraa marsanii waan fe'an hojjechuutti deeman. Kun egaa immoo maal geessee sabaan walitti buusuutti deeme. Sabni iddoo deemte olaalte erga hiikamee Gondor deemeera asii biyya kibbaa Hawaasaa deemeera Walaayitaa Soddoo deemeera Walqixxee deemeera Oromiyaa mara Harargee lachuu deemeera Arsii Baalee deemeera walakkaa kana iddoo baay'ee deemeera Wallaggatti cabsanii nu deebisan malee jechuudha karaa nuti cufanii. Innaan laalu sabni waa lamadha kan sabarraa hubattu. Tokko asin geenye jijjiiramna asin geenye asin jedha. Iddoo tokkotti fa'aa nuu himaa Xaaqilaa Ministeericha muummicha ministeeraatti nuu himaa jijjiiramna asin geenye jijjiiramna asin geenye jijjiiramna asin geenye jijjiiramna asin geenye asin jedha sabni. Dabbalee dhuma isa dur saba waliin dha'aa ture lafa saamsaa ture qabeenya saamaa ture saamsaa ture saba jeeqaa ture ammas fuula dhiqatee uffata jijjiirratee gadi ba'e nuti warra jijjiiramaati jedha. Koo egaa siin fida tokko kana rakkichi. Achi saba bira boonnaa nan darboonnaa jettee warri qeerroo jedhamu sunis immoo dhiibamanii goodaatti ba'aniiru. Maqaa isaaniitti mootummaan kan gochaa jiru naannoo ala ta'ee hubadhu asii waa gargaaru asii maal godhu asii ijoolleen tirii ta'uu maal ta'uudha malee akka qubee jenereeshinii jedhaman kanatti qabsoo kana keessaa dhalataa haaraa bahee qabsoo kana fudhatee deemaa jiru kana keessummeessuu hin dandeenya.
Isaanis godaanumatti dhiisanii bira darbuu barbaadanii. Egaa maa inni kana keessatti kophaa koon laga ceesisuu danda'a. Kophaa koo laga ceesisu jijjiirama kana laga ceesisaa jiru sanatu rakkoo fide. Karaa sabaas qeerroo warra kanaan asiin ga'ees warra mootummaa sana keessas immoo wal ergachaa tures hunda walitti naqeetu taa'e. Mee as keessatti yeroo garaa garaatti mootummaan jijjiirama jedhamu kana dhaawataatiin osoo itti deemaa jiruuti. Tokko jijjiirama kana kan gufachiisaa jiru warra aangoorraa ari'ameetu maallaqa waan qabaniifi isaantu maallaqa kennee biyya keenya keessatti nagaaf tasgabbiin akka hin dhumne daawwachaa jiraadha kan inni komatu. Lammaffaa warri garee hidhannootti amanan uummata nagaa tasgabbii dhoowwee sun immoo jijjiirama sana gufachiisuu keessatti rakkoo qabaadha kan jedhamu. Sadaffaa irratti mootummaan sirna dimokiraasii waan babal'isaa jiruu fi yeroo jijjiirama akkasii keessa rakkoowwan kunniin uumamuu danda'a. Kana wajjinis wal qabatee immoo yeroo sirni dimokiraasii akka malee bal'atu rakkoowwan akka kanaa mudatuu danda'u. Uummanni keenya sirna dimokiraasii dhugaarraa gara sobaa yookaan immoo diktaatirshippiirraa gara dhugaatti yeroo deemamu rakkoowwan kun ni quunnamuufaa jechuudhaan wantoota akkasii yeroo isaan tarreessantu mul'ataniif kana wajjin wal qabatee ta'uu danda'a laata rakkoon uumamaa jiru kun. Wal qabachuu danda'a garuu inni dirree dimokiraasii bal'ifnee maal goone maal godhan jedhu kun rakkoo qaba sii galee. Isaantu jedha malee sabni jechaa jiru sitti beekama. Sabni jijjiiramna singeeji jechaa jira. Sabni kan jiru sana. Isaan garuu of amansiisanii jijjiirama dirree dimokiraasiitu bal'ate otoo diktaatarii taane otoo nama hiine otoo akka mootummaa duriitti nama ajjeechaaf hidhaan jiraate sabni tasgabbaa'ee manatti galaa nun tuquu maaliin godhu jedha. Sabni tapha duris beeka. Tapha durii sanas utuma beeku kana keessa jira. Akka isaan eeganitti sabni cal jedhee lakkisuun kunoo waan baay'ee waan dinqii waan maal kana nu hojjechaa jirtu. Ijaa kana jechaa jiru sabni. Siyaasa keessatti wanti hundi maal jedha sabni. Dogoggora isaa ta'u beekee isaa ta'u maal jedha. Sabnatti bulchitu sun. Sigalee maal jedha ho'ette isa laaltee amman chochoonetti rakkoodha. Isa laaltee jechuu kooti. Ijaa kana isaanii dirreessu dimokiraasii ijaa bal'ata jedhanii anaa fi karaa sabaa ofirratti sisanuma warra jedhutu baay'ata. Maal jijjiiramtanii hidhaan duris ture har'as jira. Ajjeechaan duris ture har'as jira. Dararamuun duris ture har'as jira. Lafas maalis saba saamuun duris ture har'as jira jedha sabni. Mul'isu kana gargar baaftee kunoo waan akkasii teettee saba kee amansiifattee hojjechuu danda'u sirra jira sii galee. Hamma sana saba goonetti isaati ofiin jette duwwaadhaan laga ce'uun hin jiru. Mootummaa ilaa yeroo baay'ee iddoo muummichi ministeeraa jirtus dubbadheera. Mootummaa isaa ta'u nama tokko isaa ta'u paartilee tokko isaa ta'u abbaan fe'ee gadhee ta'uu hin barbaadu. Jibbamuu hin barbaadu sabaan. Garuu jaalatamuu danda'aadha wanti guddaa. Ati akka nama tokkotti jaalatamuu dandeessaa. Paartileen tokko akka nama tokkotti jaalatamee sabni duukaa bu'uu danda'a. Rakkoo sabaa hiikaa maal gochaa. Mootummaan tokko kana gochuu danda'a. Eenyu yoo ta'e jibbamuu hin barbaadu. Maaliif jibbamuu barbaada namni? Namni isaa ta'u mootummaa isaa ta'u paartilee isaa ta'u maal isaa ta'u. Rakkoon isaa ta'anii argamuudha. Bayeessa ta'u sabni akkasi jaalatu gochuu maal gochuu jechuudha. Asiin qawwee duuba dhufkattee maal gochuu asiin nama hataa ani bayeessa jechuu asii dabballee saba gubbaatti bobbaaftee isuma kaleessaa hataa ture ganaa ture maal godhaa ture fuula isaa dhiqxee gadi baaftee amma ijoolleen baay'ee dabar mootummaa keessa kanumti keenya iyyuu achi jiran. Warri nu bira maal ta'anii warra akkasii kanaafaa kunoo Ameerikaa fa'aa bitanii fidanii wanti gochuudhaani hin jijjiirtu sii galee tokko isadha. Kan biraa kanan ilaalaa inni dirree dimokiraasii bal'ifnee kun nutti dhufee taphan taane ta'a mootummaadhaafis otoo kana jedhanii dargiinis saba Itoophiyaatti lafa sinii kenne lafa sinii kenne waggaa 17. Sabni immoo sana caalaa jireenya ofii sabatu beeka. Lafti kennamee sana akkatti dhimma itti ba'aa jiru sabatu beeka. Ijaa kana otoo kana jenuu du'e sabni. Tokkummaa Itoophiyaa kun warri kun tokkummaa Itoophiyaa diiguu warri Itoophiyaa diiguu warra alaatu bitee nurratti babbaase maaltu godhe jedhu. Hin oolle sii galee maaliif siyaasa saba amansiisu saba fudhatee laga ce'u
hamma qabaachuu hin dandeenyetti ani kana godhee duwwaadhaan saba amansiisuu hin dandeessu. Iddoo baay'eetti rakkoon kanadha. Lafa faranjii maal jetti seete yeroo baay'ee new blood jette dhiiga haaraa ofidde malee cal jettee dhiiguma durii sana wasiifachi naannessite eessa hoosiin gahu. Dhiigni haaraa mootummaa kanatti dabalamaan jiru. Yeroo baay'ee amma na laalu eenyutu shoomama eenyutu ol ba'a eenyutu maal ta'a eenyutu gadi waan na laaltu ammas jijjiiramaa jedhamu sana humna baatee deemuu danda'u uummachuu hin dandeenye jechuudha muummichi ministeera. Tokko wanta akkasiisadha. Kanarra gaannaasii naa intinii taate warri durii suni qarshii kennanii maal godhanii yoo ta'e isa waan gochuu danda'an hoo jiraatanii mootummaa kana keessa humna qaban hoo gochuu qabaatanii waan isaan hin gooneef hin jiru. Maali aangoo dhabanii maal godhanii anaan intinii natti hin fakkaatu. Gaabbii deebiin bayeessa garuu isaan kassasuu otoo hin taane kassasuu duwwaan isaan hin baasu. Waan saba kee bira dabartee isaan bira dabartee kunoo jijjiirama kanan sii fide. Inni kaleessaa si ajjeesaa ture. Kunoo ani si ajjeesaa jiru. Inni kaleessaa si hidhaa ture. Kunoo ani si hidhaa jiru. Inni warri kaleessaa si dararaa turani. Kunoo ani si dararaa jiru. Waan baay'ee si saamaa ture inni kaleessaa. Kunoo ani si saamaa jiru. Kana sabatti agarsiifachuu danda'u sirra jira. Amma sadan taane isaan kunoo intini ta'anii eessa ta'anii qarshiin nama bitatanii maal ta'anii jira. Rakkoodhanne. Isa duwwaan deebii sabaa deebisuu hin dandeessu. Sabni eenyuun dhaga'aadha. Sigale. Dhuma gubbaatti kanatti kaaftee jiru. Warri caakkaa galanii, warri qawwee qabanii, warri karaa kaanii, warri himataman jiru. Ani naa dubbiin kun ka'ee ofii kootii baay'ee keessa galuu soon barbaachuu baadhinnaa jaarsummaan abbaa gadaa abbaa maalii namni baay'een coccowaa ture sana yaadan kenne wayiitu jira. Wanti lama addunyaa kana gubbaatti kileeriidha. Wanti lama tokko biyya tokko keessa saraawitiin lama jiraatu wal bukkee dhataan lama wal bukkee cal jedheen jiraatu. Walitti bu'uutu jira. Bu'uu sana keessa immoo gaaga'ama baay'eetu jira. Inni hin danda'amu. Lama saraawitii caakkaa keessa waggaa 40 ta'u waggaa 30 ta'u waggaa 20 ta'u maal ture nama caakkaa keessa jiraachaa ture qawwee baatee jiraachaa ture qawwee hammatee buraafatee jiraachaa ture ati intini taatee hoomootee harka keessa geelsa galfalte malee isa mirkonyaa jedhan kan hoo boojite malee qawwee lafa kaa'e jechuu hin dandeessu. Waan baay'ee barbaada. Maal barbaada? Maaliif caakkaa gale? Dubbii deebi'uutu irra jira. Inni wanti namni sun caakkaa galee fi akka ta'utti deebi'uutu irra jira. Kanaaf caakkaa galee naa deebi'ee maalan hojjedha caakkaadha. Maaliifan bosona wajjin jiraadha bineensa wajjin jiraadha bosona keessa jechuu danda'uutu irra jira. Gaabbiin isaa sun deebi'uutu irra jira tokko. Lammaffaa immoo namni kun hoo deebi'ee attamitti jiraata attamitti jireenya attamii jiraata hunda caala immoo sakuritii gaarantii maal qaba waastinnaa maal qaba. Sigale gali jechuu duwwaa miti. Achitti wanti laaqabe jira jechuu kooti sigale isa karaa isaaniis galaa jedhama malee yeroo tokko immoo harka kennadhaa jedhamu malee harka kennachuun bara hoomo'ameedha. Amma mo'amnetti waan barbaadu qaba gaabbii bosonatti hin gale qaba innis sana kaafata sigale. Ijaa kana rakkoo sana attamitti simannaa warra aboos gaafa naan dura naasaan galan Ameerikaan ture gaafadheen ture. Attamitti galtanii maal qabatanii galtanii walii galtee maal gootan isa jedhu gubbaatti naan ilaalu waan lafa qabate akka ta'utti nuti Oromoodhaa wajjin hojjennaa dhumaan galan. Nuti Oromoodhaa wajjin hojjennaa mootummaan obbolaan keenya mootummaarra jiru mootummaarratti ba'anii warra kaan dhibbatanii maal ta'aniiru waanuma jedhamuun wajjin hojjennaadhaan wanti baay'een deemame natti fakkaata. Inni duwwaan ga'an turre waan mallattaa'e waan namni biraas ilaaluu danda'u egaa warri biraa immoo mootummaatu dideedhu nuti walii gala malee nama sadaffaa maal sadaffaa isa faranjii sardi paartii jettu kana warri mootummaa galchuun barbaanneedhaan. Ijaa kana akkatti galan sana rakkoo qabaa erga galanii immoo warra mootummaa immoo gaafadheen ture. Lachuun gaafadheen. Warra mormituu attamitti galtanii sana siin jedhe kan natti himan. Sii galee kan walamanneet amantee sanaanaanii akka Oromootti wajjin hojjennaa biyya mootummaa waamicha waame kana fudhannee galle amanne. Sii galee
Yeroo baay'ee gaa waliigaltee isaanis kun deebi'eetu immoo diigama waliigalteen deebi'ee diigama tokko rakkichachiin. Lammaffaa immoo warra mootummaa immoo gaafadheen ture. Warra mootummaa attamitti keessummeessuu barbaaddanii innaa jira kana galchitanii attamitti keessummeessuudhaaf innaa jette akkatti isaan warra galan kana ilaalan rakkoo qaba. Achitti wal darbanii jechuudha. Jaagara amma saraawitiin Eertiraa dhufe suni ergasii liidarshiippii warra hooggantoota isaa durii wal argeen beeku iddoo isaan wal jiranis wal hin beekan. Isaan dhaqanii Arsiitti galanii waan dabbaleen warri opiidiyoonnaa sanaa barsiisan barachuutti galanii egaa innaa jedhan warra karaa tokko innaa wanti argannu akka nama booji'ameetti kan isaan intini ta'anii paartilee haaraa paartilee sattii dhufanii harka kennatan kana akkasitti ilaalamanii isaan wajjin akka hojjetanidha. Kan isaan intini ta'anii jechuukooti. Mootummaan kun duruma innaa jara kana galchu attamittan keessummeessan galchessa jedhu sana achis intini ta'uutirra jira. Akkatti keessummeessu beektuu baannaan nama caljettee mana keetti waamte innaa mana keetti immoo dhufee nagaadha jedhee obboleessa keetti ani jedhee maal jedhee dhiibbaa biraa oo deemsifnee taphatu bada. Mee as keessatti wal dhabdeema kana gidduutti yookaan immoo wal hubannaa dhabuunsaa fi wal amantii dhabuunirraas haa ta'uti gidduutti hawaasni irratti dhiibbaan qaqqabaa jira. Iddoo garaa garaatti lammiileen akka malee du'aadha akka isaan jiranii hidhamuunis dararamuunis sababa kanaatiin mul'ataadha kan jiru. Akka amma jettan immoo jalqaba Oromoodha jennee wajjin dhufne jedhan ni kaan mootummaan gama isaatiin garee kanaatiin shiftaa jedhee irratti badiiwwan garaa garaa raawwatamuu fi wal adamsuun kun yeroo itti fufutu jiraatni mul'ataa jiraniin. Gamkaaniin immoo warri amma ijoollee Oromooti jedhanii kaanii amma immoo isaan kanaatiin isin nafxanyootadha yookaan immoo Oromoo miti waan bulchiinsa ammaa kana gaggeessaa jiru jechuudhaan wal komachuu fi jechootuma akkanaatti gidduu deema. Kana gidduutti immoo miidhaan qaqqabaa jira nagaaf tasgabbiin hin jiru. Maaltu ta'uu qaba jettume isin? Isa ta'uu qabu maayi akka biyyaattis akka Oromoottis hamma dandeenyu walitti himuu yaalleera. Akka Oromootti fudhadhu gaaddisa uumne. Gaaddisa uumne. Baay'ee deemna jennee Lammaa Magarsaa fa'aa koordineetarii goonee astibaabarii goonee mootummaa wajjin hojjechuu kutannee walii mallatteessinee gara fuulduraatti deemne naa jenne immoo dabballeen isuma durii hojjetu. Siigalee amma ergasii lammaan argine eessatti akka ga'e. Siigalee barataa akka ture nama hin beekudha. Warra akkasii kana warra amantoota wanti ni ta'e maa kana gootaa maa sana gootaa jettaan. Innaa waan akkasii yaalameetu wal amanuu hin dandeenye jechuudha. Gaaddisni sun maal taanaan hafe duu? Gaaddisa sana baay'ee keessa deemuun barbaadu garuu akkan ilaaletti warri booda gaaddisni sun kan calqabame biltsiginnaa fuulduradha badhaadhina fuulduradha. Kan calqabame OPDO wayime ODP wajjinidha kan calqabame. Jidduutti biltsiginnaan dhufe. Biltsiginnaan innaa dhufu immoo isaanumayyuu hire. Amma lammaaf abiyyi wajjin jiru wajjin hin jiranii hin beeknu. Siigalee naa jalqabamu dhaabbilee Oromootu calqabe. Jidduu kanatti dhaabbileen Oromoo mootummaa gubbaa jiru of gara badhaadhinaatti gara biltsiginnaatti jijjiire. Innaa of jijjiiru sana nuunis hin mari'annee mari'achiinus irra hin jiru. Garuu nuun hin mari'annee attamitti hojjennaa sana gara fuulduraatti deemuu hin dadhabame. Sana booddee jechuudha. Kana rakkichi. Paartii damee badhaadhinaa ka Oromiyaa damee Oromiyaa jedhamu wajjiniin hariiroo kana uumanii nagaaf tasgabbiin naannicha keessatti akka walii galame sanatti uumuun hin danda'amu ture. Uumuun hin danda'ama. Faranjiin maal jedha sete political will kan jedhu wayiitu jira. Political will jechuun siyaasa fedhii siyaasaati qabdu maalidha? Fedhiin siyaasaa ijoollee Oromoo biltsiginnaa keessa jiru Oromoo warra akka mormitoo Oromoota kanaa maal kanaa Abawoos haa ta'u nus haa ta'u eenyus haa ta'u erganneetu biyya kana bulchinaatti hoo deeman ta'an hin ta'u. Siigalee ani yoon intini ta'e siyaasa biyya kanaa keessa siyaasa Oromoo keessas haa ta'u biyya kanaas haa ta'u waggaa 50 ture waggaa 50 jiraadheera. Waan itti amaneef malee ergamuudhaaf hin dhalanne. Naan ta'u jechuudha. Namni si ergadhu naan jedhe na rakkisa siigalee seeraala. Egaa amma tokko hin ergadha isaan wanti guddaan rakkoo nuti qabnu achidha.
Isaani jara kanaa akka obbolaa keenyas jennee teenee maalis jennee nuus isinis wayya jennee waan tokko tokko rakkoo lafa jiru saba keenya keessa jiru maal jiru kana otoo hiiknee muummichi ministeeraa galma Minilik jiru Oromoodha jaa kanaa nu wajjin dhaabbadhaa duwwaan rakkichanidha. Sigale karaa keenyas warra madhaablee akka warra Wallafii kun warra waggaa 50 turreedhani anis siyaasa kana keessa karaa biraas haa ta'u karaa warra mi'eessonis haa ta'u garuma waggaa 50 sana tureera. Inni hiikamuutu irra jira sigale siyaasni hojii tokko naa wajjin hojjette walqixxummaa wajjin hojjechuu baannaan tokko tokkoof ergamaa ta'e hin ta'u. Akkasitti waa yaadannatti fakkaata yeroo tokko kunis isaanii galee bayeessan. Wal ergachuudha malee tokko ergachuu duwwaan hin ta'u. Dandii saba Oromoo keessaa liidarshiippiin bahuu danda'u wal isaa dorgomuun ministi isaa ta'u nagaani beekumsa isaatiin muuxannoo isaatiin si galee howaa hojii keessa galee malee inni asitti inni beekus inni hin beekne sin ergadhaa kana godhii sana godhii duwwaanis nama hin baasu. Maaliif Wallafii waggaa 50 gara waggaa 47 bosona gale maal qabatee galee maaliif gale dhaabbiin keenya gara waggaa 24 ta'a maaliif kana keessa gale akkasii kanas nutis isa waan manaa baaneef sana tootaal hunda bishaanitti naqnee ergamuu hin dandeenyu. Ijaa kana isaanis immoo jijjiirama erga jedhanii wanti Amaariffaa fitaawii jedhan jira. Fair game. Sigale tapha dhugaa ta'e. Tapha immoo tokko dhiibee otoo hin taane tokkoof ergamtuu otoo hin taane tokkoof maal otoo hin taane tapha dhugaa ta'e sabni kuni naaf taphatamaa jira. Naaf hojjetamaa jira. Na guddisuudhaaf kana hojjechaa jiru. Laga na ceesisuudhaaf kana gochaa jiru. Qabsoon Oromoo laga ce'uurra jira. Boruu jarri kuni akkas ta'anii eessaan nu ga'u. Kanaaf dhiigni ijoollee keenya waggaa 50 isaa ta'u waggaa 20 isaa ta'u waggaa 2 isaa ta'u gannammaa ture. Isa jedhu sabni sunis gubbaa kana gubbaa ga'uutu irra jira. Mee as keessatti dhiifama kaafaawos karaa nagaas haa ta'u akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo qabsoonni siyaasa Oromoo keessatti gaggeessan irratti muuxannoo baroota hedduu horatan hedduu qabaaniin. Tokkoofuyyuu yeroo baay'ee gaaffii kan hawaasa biraatii ka'u jaarmaaleen siyaasaa kun hir'inoota isaan gidduu jiru hir'isanii gara tokkotti dhufanii hawaasas tokkummeessanii rakkoo Oromoo salphisuu ta'uu danda'anii wal dhiibbee isaan gidduu jiruutiin mootummaan biyya bulchu dhiibbaa hawaasa irratti qoqqoodee akka inni murii dheeratuuf gahee taphateeraa warri jedhan jiruuniin waan sana gabaabsuun hin danda'amu ture isin akka jaarmiyaa keessanitti akka hawaasni barbaadutti yeroo barbaadametti qabsoo hawaasaa kana gabaabsitanii waan hawaasni fedhu akka hawaasni fedhutti gochuu irratti maaltu danqaa ta'e irra guddoodhaan. Inni bagaay waan hundaa himachuunis nama rakkisa malee karaa xinnoo warra paartilee karaa sana manaa baay'ee sitti meeqana warra waggaa 40 waggaa maaliis haa ta'u warri rakkoo hin qabne jiru masaa ta'u jechuu kooti. Amma warra aboo jedhamu erga paartileen kuni walitti hin buunu waliin tuqnu wajjin hojjennaa yoo dandeenye illee malee jalqabee waggaa 20 darbeera jechuu itti nimiti. Humnuma dhabne amma danda'ametti malee walitti waggaa 20 oli amma dandeenyetti dabballoonni keenya maal keenya intini keenya jijjiirama jedhamu kanas qeerroo jedhamu kanas waluma gargaaree humni sun intini ta'aa ture malee wal dhiibaan turree jechuu kooti akka namni alaalaalutti. Ammas yoo ta'e warra Wallaffifaa kana gaa dhaabbiin Oromoo keessa barbaay'ee ture waan tokko ture intini ta'uu isaanidha isaa wajjiniin hamma deemuu dandeenyu hojjechuudhaaf duris hojjechaa turre amma humna keenya amma beekumsa keenya ammas hojjechaa jirra. Asitti Profeesar clearly ifaaf bisatti jaarmaaleen kunniin amma karaa waan ittiin akkaataa ittiin qabsaaniitiin garaagarummaan isaanii akka duraa miti irrateeraan karaa nagaadha hedduun isaanii akka kaafaa'uma karaa nagaa qabsaa'uudhaaf biyya galan erga karaa nagaadha ta'eeti caasaa siyaasaa tokko qabaatanii jaarmaa tokko jalatti hoogganamanii sirnaatiin dhiibbaa uumuu danda'u ture sana gochuu dhabuun isaanii wajjin hojjechuu irra jirra.
Inni gaabbiin qabu wajjin hojjechuu irra jirra. Isatti jette sana immoo akka amma biyyi kun jirtutti akka amma dhaabbileen lamaanis as ga'anitti paartilee tokko yeroon isaa yeroo kiritikaalii ta'e paartilee kana walitti magnaa kana goonaa otoo jennu immoo aduun akka nutti hin ijaa barbaannuudhaaf malee hojiin waan danda'ametti hojii hojjetamaa jira warra nagaadhaanii saba jaaraa jiru maal ta'aa jiru intini ta'aa jiru hojjetamaa dha amma waan tokko sitti immoo maal ta'e seete gara jibaatti jedhanta karaa amboo kana jibaat kan jedhamu jira achi dhaqne gaaf tokko warra ijoolleen achitti qopheessanii wanti wayii agarsiisu ture tokaandoo jedhan kana tokaandoo agarsiisu turanii tokaandoo na agarsiisanii dhuma gubbaatti namni wayii akka buqqee wayii akka okkotee wayii natti fakkaatti okkotee wayii baata. Tokaandoon lamaan isaanii immoo achi utaalaa maal gochaa intini ta'anii innaa rukutanii wanti ittiin okkoteen suni hin cabdee kan keessaa bahee alaabaa warra aboo fi alaabaa keenyadha jechuu kooti. Innaa anumtuu natti dhaga'ame sabni kun ilmoo lama qabnaa saba keenyaa intini ta'anii simboolii akkasiiti jedhan. Karaa sabaa fedhii sana nan argaa jechuu kooti. Kan biraa mooruma gaafatti achumatti nuu kennani gaabii tokkoo fi wanti tokko nuu kennan. Isa wanti wayii kaasanii alaabaan OLF fi alaabaa keenya walitti kaasan. Karaa tokko alaabaa OLF'ti, karaa abooti, karaa tokko immoo alaabaa keenyadha. Tokko gubbaatti hojjetaniitu walitti nuu kennan. Egaa amma danda'e namni akkasumatti deema. Iddoo baay'eettis immoo egaanuu wal nun tuqina jabaadhaa wal maal nu godhaa jabaadhaa isa jedhuma jedha namni sabnis immoo amma danda'e karaa sana iddoo baay'eetti jechuu kooti. Rakkoon jidduutti immoo gogaa dhaabbileen Oromoo lakkoofsa qabu isaa wajjin attamitti hojjennaa maaliif hojjechuu dadhabne attamitti dadhabne sana keessa galuun barbaadu. Waliin hojjechuudha walitti makamanii tokko ta'anii maa isa tokko ta'uun fedhiidhuma keenya fedhiin keenya maal akka amma jirru kanatti gara isaatti deemuudhaafi dhaabbilee lama akka biyya keessa jiran amma waata amma jette kana lamaan walitti maktee akka amma jirru kanatti siyaasni biyya kanaas akka amma jiru kanatti muuviis laast muuvii sana fudhachuudhaaf ammaa fi intinidha. Garuu filannaa walirratti hin dorgomnu inni intinidha jechuu kooti amma Oromiyaa gottisaa ta'u federaal leevelittis haa ta'u wal gubbaatti hin dorgomnu. Innumti kun amma jaarmiyaaleen siyaasaa kunniin amma dhibbeentaadhaan wal qoqqooddatanii bifa sanaatiin iddoo qabachuun isaaniiyyuu garaagarummaa hawaasa bal'isaa tokkummaa Oromoo irratti dhiibbaa qaba. Wanta hojjettudha si galee waan yeroo baay'ee maal seete wanta hojjettu dhibbisuus hin danda'a bal'isuus hin danda'a si galee yeroo kana keessa isteeppii tokko fuulduratti deemtee qabsoon sunis karaa qabatee humni jiru sunis attamitti walitti dabalamaa naa sana iiziidha. Cal jettee yeroo hin taane iddoo hin taanetti wanti hin taane walitti bakka hin taanetti walitti amma ka jette si alas warra jiruufis wanti saaqtu jira. Maal waan biraa odeeffate biltsiginnaan fudhattu walitti makamna jedhanii akka hin taanetti walitti makamanii fi magneessa isaantu beeka. Garuu rakkoon guddaan tokko nuttuu gara keenyaatti kan dhufe nuti ODP wajjin hojjechaa turre amma gaaddisa walii gallee walii mallatteessinee maal goone innaas deebinu naa biltsiginnaan nalatu immoo attamitti wajjin hojjennaatu ka'e maal gubbaatti walii gallaatu ka'e isa gubbaatti egaa wanti keessa seenuun dhufe wal dhabuunis dhufe maal gochuunis dhufe rakkoo hiiknaarra rakkoo bal'ataa deeme. Ijaa kanaa nuti hamma fedhii qabdutti borus iftaanis inni sun waan si darbu miti. Garuu humni jiru kuni humni Oromoo jiru kuni hamma danda'ametti humni Oromoo jiru kun hamma danda'ametti akka waliin dhiinne akka daboodhaan walii ba'u akka hamma danda'etti filannaa kanas mo'uudhaaf qabeenya isaa ta'u attamitti walitti fida qabeenya isaas sochiisaas ijaarsa isaas innaa asii fachi deemanii saba kakaasuus amannaa sana nuti lama taane jennee sabatti deebiin immoo lakkii nuti kana tokkoon dhufnee jennee tutti deemna sabatti wanti tokkoon dorgomnamoo mallattoo tokkoon dorgomnamoo mallattoo lamaan dorgomnaa eenyu eessatti dorgomaa attamitti dorgomaa sabni keenya akka ta'utti
obbolaa lamaa wal bukkeetti guddisaa obbolaa sadii wal bukkeettan guddisanii akka deemuu danda'utti hojjechaa jirraa jechuu kooti warra dandeenya wajjin. Isa kaan keessa abalutu kana godhe abalu sana godhe abalatu lokarkifatee maal godhe inni amma bu'aan qabu. Kana bira darbinee garuu maal hojjennaa akkamitti hojjennaa kana akkuma isin ta'etti isteeppiin kana caalaa nu fooyya'uu dhufe gara isatti deemuu danda'a. Ammas warri amma akka OLF warra akka BO warra akka Kongireesii wajjin hojjechuudhaafis durumas wajjin hojjechaa turan waliigaltee qabu. Ammas immoo waliigaltee haaraas uumuu hin danda'u. Uumanis ta'a. Jaa kanaan tiniin qabu jechuudha. Hojii hojjechaa isaa fi sinis sabatti naannoo himtan rakkoon tokko isaa jiraatu malee mallattoo lamaan sabatti hin dhiyaannu. Mallattoo lamaan sabatti hin dhiyaannu. Wal gubbaatti hin dorgomnu wal gubbaatti hin dorgomsinu. Qabeenya qabnu kana fudhanneetu gadi baana. Saba keenyas hamma danda'e akka nu gargaaru akka nu duukaa bu'u walumaan deemna. Jidduutti immoo waan jiru keessa waan warra kaan wajjin jiru dhaabbileen Oromoo inni kaan 14-15 jedha. Inni kaan 2-3 jedha. Innaa ijoollee salakkaawwatu Oromoonis jala baay'ate natti fakkaata. Isa sin jettan kanas hojjechaadhuma jiru jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dirree yaadaa keenyaatiin egaa turtiin Piroofeesar Mararaa Guddinaa wajjiniin dhimmoota siyaasa biyyattii irratti fuulleffachuudhaan turtii taasisaa jirru. Kana qofaa miti kutaa lammaffaan torbee kan itti fufu ta'a. Isinis bakka jirtan daawwachuu isiniif ulfaadhaa isiniin jedha. Nagaan tura.